akkasuma turtii waggaa tokko boodan marsii gaafan deebisuufitti jaartii koonaan jedhee insa'u jedheera isa nama jedhee eessa na beekta jarjarri allayyaa bu'iin jedheeni nan deebiseef jecha akkasii jechuudha. Bakka inni sa'aatii sanatti waan jedhee naa deebisee hin jira garuu jira koomintiis yookaas miiseejii sun hin dallatamne isin jedha. Nagaani fararri waaqayyo isiniif baay'atu bakka iddoo jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii nuun nagaa irraa afaa qabna nagaan nu bira jiru isin bira illee jiraatu jecha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Kaleessa waan ta'e gaaffii jaalalaa nu gaafatanii turtan irraa isin hojjennee turre har'a isa sana itti fufuudhaaf qophoofnee jirra jechaadha. Turtii gaariin nu eegaa. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana geessanii nuti nagaa guutuurraafaa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa kan maamila keenya turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo kaleessa citee darbe irratti ani waan wanta suma yaadiin dubbatamee ture waan ta'eef garuu viidiyichi immoo ergasii deebinee sababa hin hojjennee fi achuma irratti dhaabee natu aaree toonee cufee garuu wanticha akka piraankiitti ture jechuudhaan kaa ergasii naa gale malee yeroo sanatti naaf hin galle mee bakka kaleessa jalqabe sanarra ka'ee har'a itti isiniif haafufu malee irraa kutuu barbaanneetii miti. Akkuma nu argaa jirtan odoo viidiyoon kaleessaa jiraate ta'e har'a lammaffaa wanti akka haaraatti nu waraabsisu hin jiru jechuudha. Kanaaf innillee kaleessa uffata kanaan hin jiru amma uffata hojii ittiin deemuuf jiru hin jira. Kanaafuu mee bakka kaleessa keessanaa itti isin haafufu wantichi piraakii hin turre akka yaadee viidiyoo sana jalqabettanii qubna gara waan gaafii maamilli keenya nu gaafatan deebisna jedhee waan yaadeefin dubbachaa turre garuu inni gidduutti gidiraa yaadee hin beekne mee ammas wanti beekamaan hin jiru tariin ammas takka ture gidiraa dalaguu danda'a wanti hin beeku hin jiru bakka kaleessa irratti dhaabirraa ka'e isiniif haa dubbatu. Bakkuma kaleessa jalqabdeerraa dubbadhuuf akkamitti wal barree aniifati qaaman immoo akkasumas immoo qilleensa akkasuma onlaayinii irraa wal barree immoo akkamiin wal barree dura eenyutu dubbisee anamoosii. Eshi ulfaadha isiniin jedha. Iddoo dhalata kiyyaa isinitti meeraanii kan itti dhaladhee guddadde godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisooti isiniin jedheera. Isheen kan dhalattee guddatte godina Shawaa Kaabaa Kuyyuu aanaa Qeerransa Iddoo ganda Qeerransa Iddoo jedhamudha jechuudha. Baay'ee fardaa lafa waliin agarru. Garuu akka carraa ta'ee gaafan tana sooshaal miidiyaa gaafan fayyadamuudhaaf gaafan seenu yeroo hundumaa hababaa wayii tokko qabattee teessi. Hababaa kana qabattee teessu bakka laphee kiyyanadhaa. Anumaaf waan naa kennamuuf jedhu natti fakkaata jechuudha. Achiin booda bara 2011 kan nagaa gaafachuudhaaf yaalii geggeesse. Bara 2011 yaalii geggeessee ka'ee deebiirraan arganne jechuudha waggaa tokko guutuudhaaf. Achiin booda bara 2012 koronaan biyya galee jiru sana koronaan si qabee jedhanii gara korontaanii nageessanii turan. Firiin ture achi taa'ee bakka kanaa amma sirreeffachuun qaba deema. Kaardii akka fedha kiyyaatti naa guutama. Wajjin haasa'uu jalqabee jechaadha. Innaa gaafa wajjin haasa'uyyuu malsiin naan deebi'u gaafa barreessu malsiin naan deebiin qabu. Achiin booda jaartii kiyyaadheen miisajji barreessiif jechaadha. Gaafa jaartii kiyyaadheen miisajji barreessu jarjariitii allayyaa bu'ee sabbaa keetti nageettanaan jechuudha kan isheen arrabsite. Innaa guddaa galatoomi waaqayyo ishee abbisu malsi kana na deebisuu keetiif iyyuu dheetan maaliif bakka malsi deebii marraa dhagahuun barbaade malee haa tolu haa bareedu waan beeku hin jiru jechuudha. Na arrabas haa ta'u na eebbistus sa'aatii sanatti an deebii bicha irra dhagahudha. Afaan ishee keessaa akka waan tokko boobachaa kanan barbaadu. Achiin booda tokko lama jennee haasofnu gara jaalala isa dhugaatti dhufne jechuudha. Jaalala dhugaatti dhufnee kaanee booda waqtii sana keessa gimboot keessa kan
kun ture. Ji'a sana keessa adagaan yaanaan na aggaatama. Gaafa adagaan na aggaatamu guyyaa lamaaf miidiyaarra badaa. Gaafa guyyaa lama miidiyaarra badeedhu achi nan ciisan ture. Mucaan guwaddanyaan kiyya tokko kaardii ofiinaa guuteeti hin dabbaramini asitti sooshaal miidiyaallee fayyadamii amma adduna ciftutti hin dabbaramini jedhee kaardii naa guutee gaafa daataa gaafa ibsu yaaliin irratti yaalamaa ture baay'ee bakka kana jedhamee kan dubbatamu miti. Achiin booda faashan irra jira ture beekadheen silumayyuu. Tolatti miti kan amma maal hin jenne dhiifama waliin illee hin jenne akkas. Ani silumayyuu beekadhee hin jenne akkas. Tolatti miti kan amma kana badameen an jedhama. Achiin booda bakka wanti ta'e sana booda taa'aa dhufe fatanaan babbaayyataa dhufe biyya keessaa biyya alaatti wal fattanuun itti fufe. Ani garuu bakka isheen man jaalladhe si'a tokkitti wanta jiru guutummaa guutuutti natti himte achiin booda nu man jaalladhe lapheen qulqulluun jaalladhe isheen garuu dudduuba kiyya waan meeqa hojjetteeti. Dudduuba nama natti ergiti feesbuukii haaraa banteetti na dubbisti wanti hin taane hin jiru jechuudha. Garuu saatiin natti yaadee miti ani waaqayyo biddeen keenya saba tokko godheef iyyuu fatanaa isaanii darbuu danda'eera jechaadha. Innaa kanan beeku kanarraati kanan gaafatamu deebisuudhaaf qophiidha. Egaa obboleewwan kiyyaa wanti kaleessaa qubna gara irratti dubbachuuf sababii tureef jechuudha. Maaliif jalqaba ana miti isheen na gaafate waan jedhu sanatu beektan mitire ijoolleen shamarranii nuti immoo jechuudha. Waan raawwatan tokkotti itti gaabbitan illee shakkitanii waan hin raawwanne tokkotti garuu hin xiiqoftu yeroo sanatti daftanii toonii jechuudha. Dallanuudhattu nan dallane jechuudha. Akkuma inni isiniif ibsetti kan naa barreesse 2011 ture. Kanan deebiseef immoo 2012 waqtii dhumanii naa barreessan irra garooni maaliif akka ta'e hin beeku. Tarii ooltanii bultanii namoonni yaadawwan garaagaraa qabdanii gaafii isinitti ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namoonni immoo nutti qixanii waan kana gadi fageenya nurraa barachuuf akkasumas immoo namootaaf illee akka if ta'utti sirriitti yaada keenya kana nurraa qooddachuu barbaadan asumaan koomentii barreessaa rakkoo tokko hin qabu isiniin jechuu jaalannaa. Maaliif jaalalli dhugaan eessaaf eessa akka walitti nama fidu akkasumallee jechuudha. Jaalalli dhugaan kuni wantoota adda addaa bifaanis ta'ee qabeenyas maallaqa wantoota adda addaatiin nama madaalamoo hin madaalu waan jedhu tokko gaafiiwwan adda addaa qabaachuu dandeessan. Kanaaf miseejii sun jira hanga yoona wanti dallatame hin jiru. Guyyaa kam akka barreeffame bara kam keessa akka ta'e wanti kamiyyuu jechuudha. Wanti nuti amma isinitti dubbannu kuni waan qabatamaa dhugaadhaan jiru waan boru namaaf barumsa ta'a jennee yaadne waan ta'eef. Kanaaf akkasuma turtii waggaa tokko boodan marsii gaafan deebisuufitti jaartii koonaan jedhee hin sobu jedheera isa nama jedhee eessa na beekta jarjaree allayyaa bu'iin jedheeni nan deebiseef jecha akkasii jechuudha. Bakka inni sa'aatii sanatti waan jedhee naa deebise hin jira. Garuu jira koomentii yookaas miseejii sun hin dallatamne hin jedha. Kanaafuu osuma akkasitti deemaa jirru bakka hin beektan namni kamiyyuu immoo jireenya keessatti chaalenjiiwwan adda addaa dabarsitanii kaatanii bakka kana booda ani waan akka kana hojjetachuufan dhufee akkasumas immoo yaadawwan adda addaa keessa hin galu jettanii yaaduu dandeessan. Garuu dhugaan isin hin jedha maaliif hin beeku. Namoota baay'eettis immoo faradaan ture. Namoota baay'eetti jechuudhaan akkamitti akkas ta'a namni jaalalaaf maaf akkas ta'a jechaan ture. Garuu namni kamiyyuu gaafa dhaqee bakka sana bootaa nama sanaa bu'e namaaf hubata isin jechuu barbaada. Maaliif waan isin yaadintu isin mudata. Kanaaf jaalalli kun waanuma beektanii itti yaaddaniituma bakka karoorfattanii waan yaaddan sana argattan miti bakka waan waaqayyo fidee isiniif kennee fudhachuu qofa. Wanti isin ammaaraatii biraa hin qabdan filannoo biraa jechuudha. Kanaaf akkasumatti itti fufaa turre turtii waggaa 3 akkas booda immoo as dhufee qaamaan wal agarree deebi'ee mo'anii deemee jechuudha ammallee. Yeroo sana eessa jira inni jireenya kophaatti ba'ee osoo hin taane bakkuma hojii isaanii inni kaambiidhuma jiraata. Ganaan dhufu garuu gaafa nana dhufuuf ka'u jireenya kophaatti ba'ee mana kiraa fuudhee jireenya jalqabee na eege. Turtii waan ji'a tokko hin caalleef qophii waan adda addaa sirreeffatee na eege.
Kanaaf fatanaa inni jalqaba irratti ni dubbates tarii viidiyoo qaxxaayitti yoo ta'e malee akka kanatti ifa baasee dubbachuuf viidiyoon hin dheerata. Kanaaf fatanaan achis taa'ee hin jira. Asis ergan dhufee wanti fattanee hin jira. Maaliif fattantee akkamitti fattantee jechuun keessan hin oolu. Kanaaf namoonni sirriitti gaafii kana bal'aadhaan fudhatanii namoota baay'eef akka barumsa ta'u barbaaddan yoo jiraatan koottaa gama keenya yaada keenyas ta'e maal keessa akka dabarre chaalenjii baqa maaltu akka nu mudate jaalala keenya gidduutti isiniif qooduu dandeenya isiniin jedha. Egaa asitti sagateen immoo achi deebi'ee turtii waggaa 2 booda immoo deebi'ee dhufe. Ammaa jechuudha. Ergina dhufe baay'ee miti already gan 4 waan hin caalleedha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti jaalala jechuun ani hin beeku. Kana jettanii waan ittiin ibsuu hin dandeenye hiikaa mataa isaa danda'e of keessaa qaba garuu hin beeku. Jaalalli baay'ee dhokataadha. Osuma isin gamatti ilaaltanuu dhufee kan qaamarraan isin ba'e agartu. Osuma isin namarratti abaluutti quba qabdanii maaf akkas ta'u jettanuu ofii keessanii bakka isaan buutanii of agartu waan ta'eef egaa ammana irraa isiniif qoonnee jirra. Innis isiniif amma danda'u irraa dubbatee jira. Mee akka itti fufutti immoo gaafii keessan irratti hundoofneetu iyyuu kan isiniif dubbannu taana. Ani har'aaf ammi kun hin ga'a jedhee yaada. Kanaaf iyyuu mee namoonni yaadawwan garaagaraa qabdanii yaada keessan komentii jalatti nuuf kaa'adha. Bakka kamitti isiniif hin galle, bakka kamitti akka ifa isiniif ta'u akka barbaaddan, bakka kamitti akka irra deebinee akka isiniif dubbannu barbaaddan nu barreessaa rakkoo tokko hin qabuun isiniin jedha. Innillee xiqqoo ishee waan irraa isin dubbatu qaba taanaan haa dubbatu. Dubbadhu. Eshi wanti dubbatame hundumtuu dubbatameera. Ganaallee baay'eetu jira. Anis amma dandeettii kiyya kan haasoo qaburraa irraa haasayeera. Kanaan dhaabbate miti fuuldurallee akkaataa gaaffii keessaniitiin hin jira jechaadha. Innaa dhala namaa ta'ee namni sa'aatii kamittiyyuu dhugaa dubbachuuf nan haasa'a. Eenyu wajjiniyyuu nan haasa'a garuu jaalala jedhamu hin beeku ani. Nama wajjin nan haasa'a, nama wajjin wal argaa jaalalli jedhamu maal akka ta'e hin beeku. Garuu maal akka ta'e hin beeku. Gaafan argee irraa ka'ee footoo babaa qabu sana eddiin argee ka'ee ani normaal iyyuu hin taane jechaadha. Achiin booda malsii takka akka jarraa wanta deebiin takka ittiin wanti qirna jedhu yoo dubbatame hirribi nan qabu jechaadha naan. Achi hamma deebinee gaafa dhumnee jaanni qaamaan wal agarruutti waggaa 3 normaaliin man bakka bu'aa bahima meeqa keessa dabarsaa dhumnee wal agarre. Isa dhufnee wal agarrees achittis gaafii nama waan ta'eef namni gaafa walitti bu'a. Gaafa walitti bu'an garuu wal qixxummaatti hin jemmati qalbii jijjiirannaa jechuudha gaafa waan tokko ta'u. Yoo boocha ta'es walumaan boonya yoo aarii ta'es walumaan arraachaadha. Har'aaf kan qabannee dhufne kanuma fakkaata. Guyyaa biraa deebinee wal agarruutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Nillee amma sa'aatii hojii natti gahaa jira. Iddoo nagaa jiraadhaayi nagaan dhabina. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoon keenya irraa kana caalaa hin dheerata. Maaliif xiqqoo iddoo nuti jirrutu neetworkiidhaaf baay'ee intanii miti nurraa deemaa hin jiru. Sansan ammoo adeemsa keessa sirreeffataa deemna. Kanaaf har'as ta'ee boru wanti nan isiniif dhaamu jaalalli bu'aa baay'ee hedduu qaba. Jaalala dhugaa dhaabuudhaaf jaalalli dhugaan akka inni dhaabbatee itti fufu barbaaddan taanaan waliif amanamummaa akkasuma immoo obsa qabaachuu. Namni walitti hin bu'as bakka jira miti hin dogongora sana akkamittiin akka sirreessuu qabdan bakka walumaa galatti bakka jaalalli mataa isaatti jaalala dhugaa ta'ennaan jireenya isin barsiisa. Jireenyi maal akka ta'e chaalenjii akkamii keessa akka dabartanii ta'aniyyuu jireenya dhaabuu dandeessan bakka yeroo sanatti ofuma isaati keessa keessanitti isinitti dhagahaman isiniin jedha. Kanaaf ammas gaafii babal'aa qabdanii gaafiin keessan akkuma itti fufettaa ta'u rakkoo tokko hin qabu. Bakka itti isin dhibetti tokkoon keessanii yaada mataa keessanii ibsachuu dandeessanii irraa isiniif dubbanna. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan nuuf turaa turtii gaarii baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna nagaan nuuf turaa.